wanni ummanni diinni hedduun itti hinaafee hedduun balleessu barbaaduuf tokko kana walii agallu. Kanaaf ummat al-Islaam Haaji Sheekh Doktor illee jabalaaf doktora yaa akhi yoo doktor Haaji Ibrahim Tuufaadhaan doktorummaa illee yoo isaaniif hin kennine eenyuuf kan tasawwoo kashlabeen ganda keessaatu warri gartee Facebook kana gubbaatu gartee gaa osoo lafarratti waan hojjetin Facebook kana gubbarrattu namni doktorummaa walii kannaa jirra. Namni lafarratti waa hojjetu namni angoof an hin deemu diinaafin as jira rabbii fi rasuul khiyya alayhi salaatu wassalaam amaanaa diin rabbiin nurratti amaanaa godhe tana tiisuufin as jira malee ani mootummaa bakka bu'eetiin miti hawaasa islaamaatiin bakka bu'ee ifaan bilisatti mootummaa dura taa'ee jechuun yoo isin ana masjida khiyya hin kabajne aangoon tiyya yoo masjidni khiyya naaf hin kabajamne yoo sagaleen ummata muslimaa khiyya naaf hin dhaggeeffamne wanni an riqicha isinii fi hawaasa jidduu ta'uuf hin jiru. Riqicha jechuun ani sagaleen ummata khiyya dhaggeeffamu amantiin kiyya kabajamu iddoon sagada kiyya masjidni kiyya kabajamu ja'anii an isinin beekuu mootummaadhaan jechuun isaa Haaji Sheekh Doktor Haaji Ibrahim Tuufa hafidhahullah rabbi sinaatiisu sheekh keenya haadha dhaburra haadha qabaachuu wayya jette Oromoon haadha qabaatuu sanuu qabaachuutu wayyaa jette Oromoon baga isin qabaanne abbo yeroo jalqabaati fakkanatti majlisni duraan durseetu afaan bifa sadiin afaan Oromootiin afaan Arabaatiin afaan Amaariffaatiin ibsa bal'aa akkanatti kannuun kun duraan dursee injifannoo tokko majlisni tarkaanfii takka if duratti deemurraa injifannoo tokko kun khaleessa dhagaa afaan tokko qofa majlisnitti dubbataa ture simaa balootu afaan nuyi haa ture dhaggeeffadhu simaa balootu nutii fi majlisa jidduu ture jechuu majlisa akka barbaannetti quuqama keenya itti himachuu itti himannee bakka nu bo'o jennee abokaadoo nu ta'an turre majlisni khalee akka ta'utti yaalii godhaa ture garuu akka barbaachisutti hin turre jechuu mootummaa bakka bu'ee ture alhamdulillah arraan tana rabbiidhaaf galata galchuu qabna khaleessa lolle aarre namni gizee aare miira keessa seenaa garuu aaruufillee waan mirgatti qabnutti aarre malee qabeenya namaa barbaadan hin aarre qabeenya keenyaas saamame masjida rabbiitu diigame kabaja islaamaatu tuqame islaamummaa teenyaatu nu harkatti tuffatame saniif warroottan kaleessa lallabdan warroottan kaleessa hawaasni bakka biratti isin beeku hawaasni hammeenya biraatiin maqaa keessan kakaasu garuu isin waan fedheetu hafa malee amantii kiyya wanni dursun jiru jettanii aktivistoonni ijoolleewwan keenya artistoonni koomediyaanota keenya ijoolleen gartee as gubbarratti social media irratti gargaarsa addaatiin beekamtan gargaarsa addaatiin ija addaatiin ilaalamaa turtan garuu amantii islaamaa irratti kan siyaasaadhaan illee ilaalcha addaa qabnu kan gartee sabaan illee addummaa qabnu kan gartee gosaan illee adda qabdan kan biyyaan illee addummaa qabnu kaleessa waloodhaan yeroo ulfinaa fi kabajaan amantii islaamaa osoo nuti lubbuun jirru osoo ijaan agarru mootummaa silaa biyya keenya ni bulcha jennee yeroo ammaan tanaa biyya harkaa qabu irratti mootummaan keenya amantii keenya irratti dhiibbaa godhuun callisuu dhabuu keessaniif waloodhaan gandaa fi kutaa fi sabaa fi siyaasaan osoo waliin qoodiin waan amantii islaamaa keenya irratti dhufe wanti ilaalcha keenyaa hundinuu duubatti haanuu taa'u haanuu hafu haanuu turu garuu amantii keenya irratti wanni tokkolleen wanni addaan nu fageessaa hin jiru wanni addaan nu baasu hin jiru jettanii warri sagalee turtan ulfaadhaa galatooma akka beeytanitti akka dandeessanitti akka humna keessanitti warri gumaachaa barbaachisu hunda kaleessa lukkurraa haga lubbutti
dhaggeeffadhu. Mormii masjida diigamuutiif waan dandeessaniin gara social mediaatiin gara qabeenya keessaniitiin gara lubbuu teessan qabsiisuu keessaniitiin waan barbaachisu hundaan sagalee ta'a turtan wallahi rabbiin anaaf isin hin haaja'u. Sagalee teessan anaaf isin hin haaja'u. Osoo dhageenyu osuma beenu gariin namaa osoo nu arrabsuu osoo isinillee arrabsuu maal akkana waccitan osoo isin hin ja'u attenshina barbaaddan foloora barbaaddan osoo isin hin ja'u kana hunda isin rabbi irratti irkattanii jechi nama hamile isin cabsuu baatee ifduu isin deebisuu baatee osuma namni nu hin ja'u osuma namni nu arrabsu attenshina barbaaddan dhageettii barbaaddan beekamtii barbaaddan osoo isin hin ja'u kana hunda tuffattanii jecha namaa san hamtuu san irra ejjattanii fedhii teessan irra ejjattanii kabajaa teessan irra ejjattanii namni haana kabajuu fi haana faarsuu fi kan hunda dhiistanii diina islaamaaf wali qoroqramtanii waan barbaachisu godhaa turtan ulfaadhaa galatooma. Dhiiraa fi dhalaalleen dargaggeessaa fi dubartiin qarree fi qeerroon hawwootiin abbootiin miidiyaaleen nu bira dhaabbattan miidiyaaleen waan kana dhimmi kun dhimma keenya jettanii nu waliin hafarsaa turtan ulfaadhaa galatooma. Osoo akkasitti waliin dhaabbachuu baanne osoo akkasitti waliin lallabuu baanne osoo iyyinee iyyisiisuu baanne osoo iyyinee akkasitti waloodhaan namuu bakka jirurraa waliin iyyuu baanne rabbii gaditti rahmata rabbii gaditti hayyama rabbii gaditti wanni kun silaa hin tahamu ture. Waloodhaan akkasitti dhaabbatuun loluun qeequun falmuun qabsoo social media gaggeessuun lafarratti lubbuun ummata keenyaa wareegamuun sun waan laayyuutti ilaalamuu miti. Lubbuun ummataa bilaashitti hin baane. Wanni isaan lubbuun isaanii baateef sun inshaallah hojiirra ni oolti jennee abdii qabna. Keessattuu maqaa isaaniitiin masjid shuhadaa jedhamee osoo silaa lubbuun isaanii bahuu baattee nutti tola. Laakiin immoo qabsoon wareegama barbaaddi. Gatii guddaa nama kafachiisti. Mootummaan kana daddafee torbaan takkaa fi lama keessatti daddafee Shimallis iigoo isaa gaccabsee ummanni kun ummata kanaan na bulcha jedhee majlisaa waliin gattaa'ee gaafii ummata muslimaa takka takkaan lamaan sadiin afuriin haga qabxii 19 deebisaa at least nin godha jedhee abdii ummata islaamatti horuun isaa kun nutiif galata haa galatuumu. Gaafa qeeqamus ni qeeqna gaafa arrafamuu qabus ni arrafama gaafa dogoggorees dogoggoraadha jennaan gaafii ummata muslimaa caqasuu keetiif hayyoota ummata muslimaa waliin sa'a 5 waliin teessee mareechuu keetiif galatoomi sin janna galatoomi. Masjida bira dabartee yuunivarsiitii islaamaatiif illee dachii barbaachisu nin kenna jechuu keetiif waadaa seenuu keetiif galatoomi. Gaafii ummata oromootis akkanumatti deebisi. Ummata oromoo weereruu fi ajjeesuu fi hidhaan hidhuu irraayis dhaabi. Gaafii ummata oromoo bal'aa kumaantamaan sababaa gaafii isaanii si gaafataniif hidhatti galchitan hidharraayis nu baasa. Tan sabaatis ni dubbanna tan amantiitis ni dubbanna lamaanuu nu qabdi. Lamaaniifuu abukaatoo dhamti. Lamaaniifuu sagalee dhamti. Diina keenyaafis abbaan nuti saba keenyaafis abbaan nuti lamaanuu nu guba nu laalchisa. Gaafii ummata oromootis deebisuu akkuma gaafii ummata muslimaa kana hatattamaan without condition deebisuudhaaf yaalii gootan gaafii ummata oromoo saba bal'aa kanaatis deebisa. Nagayaan bifa mariitiin bifa tokkummaatiin bifa tasgabbiitiin gaafii ummata oromoo mariidhaan teebila irratti taa'atii mareedhaati deebisa. Hidhamtoota keenya hidharraa nu baasa. Kan nurra ajjeestaniifis gumaa kafala. Maatii nurraa obboleeyyan keenya irraa wareegamaniis kan buqqaaniis kan alaamanaa dhabaniis kan gartee rakkataniis rakkoo isaanii dhaggeeffadhaatii furmaata taasisaaf. Kanaaf manni maree federaalaa kan muslimaadha galatooma ulfadha. Keessattuu obboleessa keenya Sufiyaan hedduu galatoomi.
kasin beene waan fedhe haa dubbatu obboleessa kiyya kan yeroo dheeraati waa hedduudha waliin dabarsine waa hedduudha mari'anne obboleessa keenya rabbi fasaniin gaxxiqqeessanii irra deemuun suni abadan hin qeeballu obboleessa keenya Sufyaan jechuun rabbi irraa jaalatu rabbi niyyaa isaa rabbitu beeka nuti hojii isaatiin isa beena keessa namaa rabbi qofaatu beeka garuu hojiin inni hojjechaa jiru hojii amantii islaamaatiif hojjechuu keessatti saba isaatiif akkasuma hojjechuu keessatti saba sablammootaafis hojjechuu keessatti gaheen shoorri inni taphachaa ture shoora laafaadhaa miti jabaa ofii abbumaatu jabeeffadha guddifadha qabeenya guddaadha Sheikh Jamal Ali Raya Ustaz Raya Bamancha Ustaz Kamil Shamsu Ustaz Sheikh Ahmedin Jabal Ustaz Abu Bakar Sheikh Kenya Khanin an maqade fi man aqandain Sheikh Amin Ibro Sheikh Yasin Nuro Sheikh Koti tenya hundahu nama hundahu jabeeffadha arra isaanin barin isaanin arrantana aduun Itoophiyaa sun galgalooytee ifaa jirti ifnana isaan hawaasa isaanii keessa dhaabbatanii baatirii isaan qabsiisan diinal islaamaan jechuu hoggansa isaan lubbuu isaanii qabsiisanii gaggeessaa jiranii mootummaa dura dhaabbatanii mormanii hawaasaaf gaddeebi'anii waan barbaachisu hawaasaaf isiniif goone jechuudhaan lubbuu isaanii osoo if duuba hin waan takka osoo hin qusannetti kanaafuu galatoonfamuu qaban namni sila osoo lubbuudhaan jiru wanni hedduu faarsoo fi galatoonfachuudha yeroo hedduu if qusannuuf namni walli akhi namaati shayxaanii wayitti taphatee nama kana lakka faarsituun lakka galatoonfattuun shayxaanii boonetti dhageessee wahii baxaana wahii isa balleessaa jennee ol sodaanna malee sila obboliyyan keenya kun warra osoo lubbuudhaan jiran waan barbaachisu kabajaa ulfina rabbii fi rasuulii gaditti haadhaa fi abbaa keenya gaditti waan barbaachisu sila isaaniif godhuu malle laakiin maal gona alhamdulillah hawaasni keenya godhuma jira malle ulfinaatu isaanii malle khabiraawwan hin dhaamachuu barbaadu namni siyaasaadhaan garaagarummaa qabnu ta'e namni gosaanis sabaanis garaagarummaa qabnu ta'e waan dhimma amantii islaamaa irratti wanti gargar nu godhaan jiru wanti gargar nu godhaan jiru laa ilaaha illa allah muhammadan rasuulullah sallallahu alaihi wasallam khalas tana funyoon teenya ta walitti nu hiitu yaadaan siyaasaadhaan wal dhabuu dandeenya gosa wal dhabuu dandeenya saba wal dhabuu dandeenya biyyaanillee wal dhabuu dandeenya suni cosmeticsidha amantii irratti immoo wanni gargar nu godhaa takka illee hin jiru kana beeki walqeequu dandeenya siyaasaa keessatti wal arrabsuu hin qabnu keessattuu dhimma obboleettii teenya Aasiyaa ta'as gubbarratti da'awaa gootu an isiidhaan wal qabatee wantoota gargarii namni arrabaan waan biraa fayyadamaa jiru khaleessa intalti tun hijaaba uffachaan turre khaleessa maaliyyoo turte alaabaa akkasii uffachaa turte akhi obboleessoo namni intalti tun toobatte khaleessa rifeensa qullaa deemu turte toobatte waliigalame khaleessa alaabaa lumuuxiisan uffatte arraantana ilaalcha akkasiin qabdu arraantan isii wallaggaaf dubbatu isii walloodhaaf dubbatu isii gaafa oromoon wallaggaa keessatti ajjeefamu gaafa oromoon masginni isaa walloo keessatti illee diigamu an dhugaan sima wanni isa keessa jiru viidiyoo isii san tokkoon keessaa baasee ragaadhaaf si dhiyeessuu hin danda'u laakiin immoo guyyaa isiin ummata oromootiif illee sagaleen ummata oromoo dhiigni ummata oromoo dhiigaa biraatiin adda hin qabu oromoo ta'ee amaara ta'ee namni akka namoomatti kabajamuu qaba jettee mootummaa afoo dhaabbattee Facebook irratti gaafa dubbattus argeen jira ijatti yaani arge arraantana islaamummaadhaaf qorqaramuun isii gaafiin ummata muslimaa nu daran ana daran yaachisee dubbachuu isii akka beetutti akka rabbi isa dhaaf dubbachuun isii maaliif arraantana hammeenya isiin kaleessa dogoggora gargar qabdu akka isiin
amantii islaamaatiif hin dubbanne dubbatu maaliif barbaachise? Khaleessa maaliif hin qeeqina? Khaleessa maaliif hin arrabsina? Arraantan abukaatoo islaamaa ta'uun isii si gammachiisuu qabalee maaliif si gaddisiisa? Ati haa qabsoo keessatti waa'ee saba keenyaa keessatti hiriira waliin bahaa turre, waliin ummata keenyaaf sagalee tahaa turre. Ummanni muslimaa arraantan masgiin isaa gisee diigamu maaliif dubbachuu oolte? Jecha tokkoon illee taatu sarara tokko illee barreessitee dhimmi ummata muslimaa kun rakkoodha, rabbiin nuuf illee haa furu maaliif jechuu oolte? Haa ummanni muslimaa kalee qabsoo keessatti hin hirmaanne jechuu barbaaddeeti moo? Gaafiin ummata muslimaa nan laalchisu jechuu barbaaddeeti? Ati ka muslimaa ka Oromoo ka biraa dhiisi, ka as Minnesota waliin jirru ati. Nama guyyaa tokko masgidaaf hin dubbatin, islaamaaf hin dubbatin, afaan guuttattee sanuu gaafa Oromoo miidhamtu, gaafa wallootti masginni deegamu hin dubbanne anis arra islaamaaf hin dubbadhu waan hin taane maaliif waliif fidda? Masginni diigamee bar mana rabbiiti. Ha wallootis gaafa diigame dubbataa turre. Sheekootiin teenya ta'ullatti gaafa ajjeefame dubbataa turre. Eenyu islaamni kan dubbatin ati arra komattu? Qabeenya islaamaati kan miidhame. Mana rabbiiti kan diigame. Waan hin taane maaliif walitti madaalta? Bahi waan ilaalcha hin taane keessaa bahi. Ifa manaa godhi. Arra obboleetiin teenya khaleessa dogoggortu yoo arraan tana karaa qaceela irratti amantii islaamaatiif dhaabbatte feetuun faarsiin feetu wanni hin jaalatin garuu amantii islaamaatiif dubbachuu isiitiif arramaa dubbattii jettee maaliif si qorqora, maaliif si aarsa? Isiidhaanis khabiraanis haa ta'u si galee kaleessa nam tokkolleen dhugaan siima ajaateetii fi fokkina kee yoo rabbii arraan tana si saaxile lubbuu tiyyarraa eegalii haga lubbuu daa'ima ganaa dhalatu namni rabbi isa sattere malee namni hundinuu qulqulluudhaa miti. Namu rabbi isa sattaree deemu jira. Waan namu dogoggora amantii islaamaa keessatti haa ta'u, saba keessatti haa ta'u, biyya isaa keessatti dogoggore osoo rabbiin saaxile. Rabbi subhaanahu wa ta'ala guyya tokko sila hawaasni kun bishaan waliif hin qudhu'an bira dhiisi. Ummanni salafaa maal jedhe? لو علموا قبيح صريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. وصو ربين أمتخنا دوغورا خيا إجئتيتيا فكنا خيا همينيا خيا خربين سلا أمت الرئيسي أمت التموليسي لأبس ولا مال جلال لو علموا قبيح صريرتي وصو فكنا إجئتيتيا وصو بيخني ديليتي يترويسي أندلو يجوسا شيء تجبيخ لو علموا قبيح صريرتي لأبى السلام علي من يلقاني سلا نمني السلام عليكم نافين كل جي سلامتا نافين كل جي إلما نما خنون دا ربي تستر بليسو نمو وسو ديلين إسا قباتي خچين چويتو أسو تاتي ديلين إسا هكا غارا أول قدت سلا لكن ربي منستر ربي سترين الرخاي ربي نستر سن غلطو غلفدو نمني ديني نما جل دينو نمني نما هميني نما دديمي قوقوتو والله تسا ربي تقوقوتو تا وسو سيري إسا خيسة اللي تاتي ربي أجرت إسا فضيحة باسدوبا توري نما جلن ديمين تتشاك أوفا بكا غرتي مداك أوفا لالتي خقوبتو gaaromni gari hammeenya namni qabuullee dhoysa ati gaaromina nama in agartu hammeenya qofa khataatu yoo taate rakkoo qabda, rakkoo guddaa qabda. Husna dhanni qabaadhu qoma balladhu nama guyyaa tokko islaamaaf dubbate na biratti kabajaa qaba. Namni guyyaa tokko ummata Oromoo, ummata Amaaraa, ummata Guraagee, ummata Tigree saba miidhameef dubbatu kabajaa qaba. Dogoggora isaa qeequu dandeenya. والقرصن وصوجرو مالي والبليسو فلنا وليف يادو وصوجرو ولرت يادو مالي فلنا المنا ما خندوكو قرنجرو دورانا ما خنا هيري خنف قرسي اتدي هادو الرب سورة مالي في فارسيني إسا فارسون الرب سورة إسا فارسون سوني دوكو قرى إساسا خرا اتنك أجل جنراتوكو
nama tokko ifirraa fageessurra ifitti dhiheessuudhaan dogoggora nama sanii sirreessurraa furmaata karaa tokko. Wal arrabsurra maaliif wal qeeqanii waliin sirreessine? Maaliif wal arrabsa namni? Namni nama arrabsu rakkoo keessa seena gaarii miti. Nama arrabsin boru arrafamta. Arra islaamummaaf intalti tun dubbatte niyyaa isi rabbiitu beeka, niyyaati rabbiitu beeka, niyyaati rabbiitu beeka. Anaaf naaf hin dubbanne akkamitti islaamummaadhaaf dubbatti jettee arrabsuun sirriidhaa miti. Abbuma fedheehu hoggantoota siyaasaa, dhaaba siyaasaa, miseensota siyaasaa adda addaa irraan tanamee gaafa Oromoo miidhamu hiriira ka waliin baane, ka sagalee taaneef, ka sagalee waliin turre arra amantiin islaamaa gisee attaak taatu nama nuu dubbate naa hime lakkoofsaan beena. Dhaaba siyaasaa ka waan kana balaaleffate naa hime. Dhaaba siyaasaa ummata muslimaa masgida keessatti ajjeefame hoggantoota siyaasaa irraa eegali nama dubbate naa hime. Kana dubbannee gabbaanee dubbanne hin dubbanne. Mataa mirga saati deeggaruu fi deeggaruu dhabuun rakkooti na balaaleffatuu fi na deeggaruun dhimma saati. Maaltu na dhibe an gargaarsa tokkotti illee na haajamu jeetiin tidhiise. Islaamummaan ofiinuu if dandeessuudha gargaarsatti hin haajamtu. Ani islaamummaadhaaf gargaarsa ta'uu kiyya keessatti lubbuutti ya gargaaru jira malee islaamummaan fayyada jeetii miti. Islaamummaa keessatti lubbuutti ya fayyadu jira malee. Islaamummaadhaaf nin fayyadaa jee osoo hin taane islaamummaa keessatti shoora kiyya taphachuudhaan lubbuutti ya fayyaduudha addunyaa tanaa fi akhiratti illee. Kanaafiin waan ana islaamummaan ati malees ana malees as geessee jirti kanaa olillee guddachuu teessi. Kan hubadhu. Islaamummaan ana malees si malees naa waliinis si waliinis arra bakka geesse kana geessee jirti. Garuu islaamummaan bakka aduun geesse gahuudhaaf sittiin haajamtu nattiin haajamtu na kana beeki. Islaamummaan osoo itti rorrifaman, osuma arrafamu namni, osuma masginni diigamu, osuma ambiyaan ajjeefamtu, osoo ulamaan ajjeefamtu, osoo imaamatan ajjeefamtu bakka aduun geesse islaamummaan. Bakka dukkanti geesse islaamummaan. Mana citaatis, mana dhakaatis, mana sibiilaatis seente du'a islaamummaan. TV addunyaa kanarratti islaamummaan guyyaa bakki isiin ittiin dubbataman eessa jira jetteeti. Islaamummaan rasuula dura dhalatte. Gaafa addunyaan dhalattu islaamummaan waliin dhalatte. Addunyaan osoo hin dhalatiin dhalatte islaamummaan. Jannata keessa dhalatte islaamummaan. Kan hubadhu. Rasuula irraan eegalemna alayhi salaatu wasalaam. Rasuulli immoo ergama caalamaa ta'e. Walii gallaami. Kanaaf islaamni siitutti haajama malee islaamummaa wallaahi islaamummaan sittiin haajamtu. Allahu samad. Rabbiin hamilamaadha malee rabbiin kanamatti hamiluu miti. Rabbiin isa gartee namni itti haajamu malee isanatti haajamuu miti kana beeki. Dirqama kiyya islaamummaaf maal goote shoorri ati taphatte maal goote jechuudhaaf dirqama keenya bahuudhaaf goona malee wallaahi thumma wallaahi islaamummaan deeggarsa kiyyaanis deeggarsa kiyyaa malettis deeggarsa keetiinis deeggarsa kee malettis bakka aduun dhaqqabde ni dhaqqabdi bakka dukkanti dhaqqabde ni dhaqqabdi. Garuu immoo ati irraa hafuu keetiif siitu sheenawa malee islaamummaadhaaf waa takkan dabaltu waa takka irraa hin hir'istu kana beeki. Garuu islaamummaa naam islaamummaan si bareechiti irree si gooti addunyaa fi akhiratti akka milkooti si gooti islaamummaa jabeessuu keetetti pire kana beeki. Kanaaf wal qusadha jibbaa amantii garsiisa yeroo gargari nama amantiidhaaf dubbataa jiru abukaadhaaf tahaa jiru baganaa taate baganaa dubbatte jechuu dhistee dhakaatti haruun ati maal goote akka nama tokkotti maal goote haga namni sun islaamuudhaaf qoraqqaramte afaan beetun akka beetutti sagalee ummata muslimaatiif ta'uu isiitiif badiin isin qabdu maal biitii sun biyya teetii miti biyyi isin qoraqqaramaa jirtuuf ummanni islaamaa ummata keetii miti masgini diigame kun sirriidhaa miti mootummaan wanni inni godhaa jiru kun dhaabbatu qaba majlisni akkuma keetii keessiitii barra
majlisa qeequun isii siyaasaa maaliif walii hitaati gosummaa maaliif walii hita shanyummaa maaliif sabummaa maaliif walii hita majlisni khiyyaas keessitis akkuma ati qeequu mirga qabdu mirga qabdi majlisni qeeqamu ati qoli wani jechaa jirtu bar ani hawaasa keessa mul'ata namni qabu hin qeeqamin jechuun dandeessu namni mul'ata qabu qeeqamuun isa jabeessa majlisni yoo arraan tana nuti yaada qabnuu fi qeeqama qabnu hin kennineef waan sirrii jiru ibsa kun hundinuu dhiibbaa hawaasni islaamaa godhu majlisni sossoo'uu qaba majlisni mootummaa ta'uu qabu akka dabaree ta'uu qabu jechuun kun hundi majlisa maal godhe majlisni akka onnatee dalagu hamile itti hore jechuudha majlisa qeequun isaan arrabsuudhaa miti qeeqaa fi arraba addaan beekuun barbaachisaadha ana namni na qeeqa namni nama dura dhaabbatee dubbatu ni qeeqama ni gorfama kana beekuu qabdan qeeqni osoo jiru maaliif wal arrabsuu filanna feetu aqiidaan isii aqiidaa nama qulqulluu rabbi qofatu beeka an guyyaa tokko isin gabbaatee an islaama muslima jechuu isii malee an aqiidaan tiyyatana ta isii jettu isin agar dubartii ta'uu isiitiif sagalee ta'uu islaamaaf badii qabdi dhiira ta'uu qabdi dirqama sagalee islaamaatiif sumayyaan lubbuu isii kannite barbo sumayyaan lubbuu isii kannite bar wareega namni dura islaamaa keessa wareegame bar dubartii islaamaati bar billah aleek maal taate dubartii bar namni dura islaamaadhaaf wareegame maal qaba ulfina dubartiin maleen isaaniif kannuun kanaaf wani nagaddisi yani ani intala tana walillee hin beekne social media irratti arka guyyaa tokko akka tasaa ta'e ruumii bakka qur'aanatti isiin ustaad Toofiq tokko jira munshida bakka inni qara'utti ruumii san seenee dhaggeeffadhee du'aa godheef irraa beeke hagas sani achi hariiroo walitti hin qabnu laa ilaaha illallah yoo taate malee khalaas kanaafuu gabaabatti galatooma ulfaadhaa waloodhaan deemaa majlisa keenya jala haa deennu akka khaleetii miti arra hoggantoota qabna dhaaba nuun deemuu qabna majlisa qabna hayyoota qabna sheekoota qabna ulamaa'oota qabna ummata dammaqe qabna obboleeyyan keenya kana bira haa dhaabbannu sagalee waan isaan ajaja baasan irratti waliin haa deemnu waan fedhii teenyaa fi karantaanii deemnee rakkoo biraa uumuu irraa haa fagannu ana akkasumaan dhaamu barbaada sanigaa ulfaadhaa galatooma hopefully inshallah gaafiin ummata muslimaa ni deebiti jennee abdii qabna akka abba arra nu hime akka arra akka ibsanuu kanname kanatti yoo dhugaadhaan qabatamaan lafarratti hojiidhaan waan kana godhan taate bi'idhnillahi tabaaraka wa ta'ala inshallah furmaanni ummata muslima Itoophiyaatiif ni argama jeetiin abdalla garuu akkasuma ummata oromootiif illee akkanatti gatta'anii mariidhaan gaafiin ummata oromoo maali rakkoon isaanii maali miidhamni isaanii maali jee obbo Shimalis gattaa'ee marii ummata hayyoota oromoo waliin fedhu dhaaba siyaasaa haadhiisu hawaasa irra ummata oromoo ayema waan jechuu barbaadu jira firra dhaaba siyaasaa hunda dhiisaati jarana dhaaba siyaasaa firraa dhiisne akkuma majlisaa kanatti hawaasarra ummata oromoo kan kutaa hundarra amantii hundarra dhaggeeffadhu Itoophiyaa keessatti hin baana ummata oromoorra kan amantii hundarra siyaasaa jalaa dhey naas hin jeeti dhey jalaa hawaasa sammuun isaa nagiyaa ka siyaasa tokkotti illee hin maxxanne hawaasa sabaa sablammootaaf amantii hundaaf kabajaa qabu mirga amantiitis mirga namummaatis mirga sabaa sablammootaas biyya san keessatti walqixxummaan haa eegamu jaamun manguddoota keessa dargaggoota keessa shamarran keessa hawwoota keessa hayyoota keessa doktoroota keessa barsiisota keessa daldaltoota keessa hojjettoota keessa qaama hundarraa waliif fidanii ummata tasgabbii qabu ummata bilchinsa qabu ummata dirqama ummata beekamaa ta'uu qabu dhaggeeffadhaa jarana ummata akkasii qulqulluu rabbuma gaayi ummata hawaasa biratti qulqulluudha jedhamee hagartee gama mootummaatis hin jirre hagartee gara siyaasaa tokko hin jirre qumaara siyaasaa kan duratti hin taphan ummata akkasii bakka nu bu'u
hawaasa Oromoo irraa Oromiyaa keessatti bakka nu bu'u filannee mootummaa waliin khataa'ee rakkina ummata keenyaa kana furmaata tokko akkasii akka majlisaa kanatti maaliif hin goone